Siyaasa manneen hidhaa jiran lagannaa nyaatarra jiraachuu ibsamuun akka isaan yaaddesse maatiin himan akka maatiin jedhanitti erga hidhaa seenanii waan irra jiran hin beekan. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa dhaaba mormituu bakka bu'uun filaman obbo Kiristaan Taaddalee fi miseensi mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaagar kanneen lagannaa nyaatarra jiran jedhamanidha. Dabalataan qondaala mootummaa kan turanii fi dubbii mootummaa qeequu dubbatuun kan beekaman obbo Yohaannis Boyaaloo fi kan isaa waliin jiranis nyaata lagataa jiru jedhame. Odeeffannoon nyaata lagachuu isaanii ibsuun miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodame mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu fi sarbama mirgaan irratti raawwate jedhaniin murtee kanarra ga'uu ibsa. Kunneen rakkoo naannoo Amaaraa keessa dhalatee wal qabatee labsii yeroo muddamaa labsameen to'annoo jala oolan. Dhimma kana BBC'n haadha warraa obbo Kiristaan Taaddalee adde Naardoos Addisee gaafateera. በአካል አግኝቼው አላውቅም። አንድ ሶስት ጊዜ ግን ስልክ ደውሎልኝ ነበረ። Qaamaan argeeni hin beeku garuu si'a sadan tokko naaf bilbilee haasofsiiseera. Fayyaadhaa nagaadhaa waliin jechuun ala yeroon kennamuuf gabaabaa waan ta'eef waa'ee fayyummaa isaallee haasofsiisuu hin dandeenye. Deemnee ilaaluuf eeyyama poolisii federaalaa gaafannus sababa otoo nuuf hin kenniin nu dhorkaniiru. Lagannaa nyaataa kanarra jiraachuu isaanii nuti karaa miidiyaa hawaasummaa dhageenye. Kanaaf dhibbuu guddaa keessa jirra. Qaamaan agarree maaltu akka uumame baruu barbaanna. Mana hidhaa idilee keessa miti kan jiran. Lubbuu isaaniif akka yaadda'anillee himaa jiru. Kanaaf haala akkamii keessa akka jiran homaa baruu hin dandeenye. Amma akka dhukkubbii hamaa keessa jiran dhageenya. Kanaaf akka maatiitti yaaddoo guddaa keessa jirra. Haadha warraa obbo Yohaannis Boyaaloo kan ta'an addee Heezar Musammaa ammoo abbaa warraa isaanii takkaayyuu dubbisanii akka hin beekne himan. እንደ ቤተሰብ አዋሽ አርባ ከሄደ በኋላ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ሌሎቹ እንኳን ስልክ ሲደውሉ erga gara Awaash Arbaa deemee booda akka maatiitti homaa wanti beeknu hin jiru. Warri kaanillee yommuu isaan bilbilanii inni bilbilee hin beeku. Akka miseensa hawaasaa kamittuu waa'ee isaa kanan dhaga'u miidiyaa hawaasummaarraadha. Lagannaa nyaataa jalqabuu isaanis miidiyaa irratti argeera. Dhibbuu keessa jirra. Hidhamtoonni kaan bilbilaniiru. Yohaannis garuu hin bilbille. Maal sababni isaa jedhee waajjira poolisii federaalaa inni kan duratti hidhamee ture gaafadheera. Eegisii bilbilaanaan jedhanii turani. Garuu hin bilbille. Deemnee ijaan arguu ni barbaanna jennee Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafannee turre. Qaamolee mootummaa sofsiisnee isinitti himnaa nuun jedhanii boodarra turanii nuti deemnee isaan agarreerra haala gaariirra jiru. Garuu akka daawwatamuu hin barbaanne kan nutti himan hidhamtootumadha. Nageenya maatii keenyaaf waan yaaddoofnuuf akka isaan dhufan hin feenu nuun jedhanii jechuun nutti himani. Ani baay'ee yaaddoon qaba. Miidiyaa hawaasummaa irratti waan dhaga'u gaarii miti. Wanti dhageessu hundi si sodaachisa. Namoonni siyaasaa mormii ibsuu fi dhagan haleellaa fi walitti bu'iinsa danuutu raawwachuuttis jira. Amma mootummaa naannicha gaafa waa dhalate gara caaluu humaan dubbatu. Aangawoonni sadarkaan jiranis gara caaluu odeeffannoon kennan. Miidiyaaleen mootummaatti hidhata qaban gara caaluu haleellaa raawwatan yeroo jala bu'anii gabaasanis hin mul'atu. Sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti iftoominni itti gaafatama hojiirra oolchuu fi hawaasa odeeffannoo irra hundaa'e ijaaruuf gumaata. Aangawoonni odeeffannoo kennuuf dirqama qabaatanis miidiyaa lagachuun callisuun isaanii maaliif jennee gaafanneerra. Mootummaa ni fayyada. Dhimma kanarratti waa'illi keenya hiikaa fi tasaa The Chinese University of Hong Kongitti ogummaa sabquunnamtiin kaadhimamaa PhD kan ta'an obbo Zalaalam Jaboo waliin turtii taasiseera. Uummanni odeeffannoo barbaadu argachuu, odeeffannoo wayitawaa argachuu, waan nageenya isaa ilaallatu, waan qe'ee isaa ilaallatu. Yoo balaan jiraate balaan akkasii waan jiruuf jedhee dursee mootummaan biyya bulchu tokko uummata sanaaf odeeffannoo gahaa kennee uummanni sun balaa itti deemaa jiru sanarraa baraaramuu akka inni qabu gochuudhaaf dirqama qaba. Uummannis mirgaa odeeffannoo wayitawaa waan jiru hundumaa odeeffannoo gahaa argachuudhaaf mirga qaba jechaadha. Akkuma mootummaan dirqama qabu. Garuu akkasuma paaterni isaa yeroo ilaallu tiraanspaarensii sinuma isaa hin jiru. Tokko uummanni kun hin beeku jedhanii uummata kana haaluun mul'ata. Lammaffaa immoo uummanni already waan beeke waan milkeef warri dafanii utuu uummanni bal'aan kun argin dafanii akkamitti ishee jaamsu. Siyaasa keessatti baay'een deeggaraa horachuudha waan ta'eef maqaa tolchachuudha irra dibanii impression management jedhu warri sociology impression management jechuun maal sifatadha. Eenyummaa keessa sirrii sana utuu taane eenyummaa keessa namni akkasii darbu barbaadu, namni akkasii dhaga'u barbaadu, foottii sirra jiru. Yookaan immoo hanqina qaba jettee yaaddu sana irra deddeebitee bareechitee miidhagsitee argamu jechuudha. Kanaaf odeeffannoo dhoksuun walumaa gala ismayyuu kan uummanni beeku.
Keessumattuu bara sooshaal miidiyaa kan jaala bara kana odeeffannoo dhoksuu yaaluu jechuun tokkoffaa of tuffachiisuudha. Lammaffaa immoo dantaa uummatarraa qabaachuu dadhabuu kee sana argisiisuudha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo wayitawaa dhorkuudhaan fayyadama jedhee yaadu. Meetireendiidhuma Itoophiyaa keessa jiru gaafa laaltu akkaataatti odeeffannoo maneejuu godhu ofiidhuma isaatiifuu diijitaal worlidii yeroo odeeffannoo iddoo tokko gaafa iddoo biraa qaqqabu kana wajjin deemuu dadhabuu irraa kan ka'e jechuu dandeenya laata? Inni kunillee rakkoo tokkodha. Jechuun digital media kan ofii kee waan ati manage gootu miti. Namni hundumtuu namni moobaayilii smartphone qabuu fi namni internet accessii kaardii guuttachuu danda'u bakka internetiin jiru hundumaatti odeeffannoo argachuu danda'a, viidiyoo record gochuu danda'a, odeeffannoo dhokatee jiru baasee utuu mootummaan bira hin gahin namni baay'ee illee utuu bira hin gahin addunyaadhaaf beeksisachaadhaaf. Egaa wanta ta'uu malu isa kana manage gochuu yoo dadhabe illee mootummaan jala bu'ee rakkoo jiru rakkoo hawaasa keessa jiru. Duduu at least yoo xinnaatee gaddasaa jechuun rakkoon akkasii immoo egeree akka hin dhalanneef immoo furmaata tolchuudhaa fi fedhiidhaa fi kaka'umsa akka qabullee yoo xinnaatee dubbiidhaan illee uummatatti himuun barbaachisaa ture. Kanarra darbee maali kan jiru wanti hubatamee eenyuufiyyuu kan hin fayyadne jechaadha. Balleessaa akkasii kana abalitti balleessa. Ana miti. Ana harka keessaa akka bartoo qulqulluu jedhanii harka dhiqachuun sun nama hin baasu. Mootummaas hin baasu qaama kam. Maaliif jennaan kana gidduutti dhala namaati kan miidhame. Maatiin itti dhiyoon firritti dhiyoon wanti balaan kun irratti raawwate hin fayyu keessa isaa yoomiyyuu hin fayyu. Diinummaa horataa bula jechaadha. Mootummaa kanarraa amantaa dhabaa bula jechaadha. Akkuma mootummaan kun ofii isaatii waan kana dalagitti illee fudhata jechaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaa kana to'achuu yoo dadhabe illee information flow sana manage gochuu danda'uu hin danda'a jechaadha. Waan tokko kana itti dabalu mootummaan waan barbaadee jedhee haa dubbatu hawaasni jiraatu immoonni jiraatu inni ragee maal takka ragee hin beeka. Uummanni eenyutti akka ajjeesaa jiru hin beeka. Kanaaf mootummaan yeroo odeeffannoo kennu odeeffannoo ati kennitu sun odeeffannoo quubsaa miti inni jedhu illee ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Sababiin isaa already uummanni hin beeku. Kibba ba'aa Keeniyaa bulchiinsa yookiin kaawuntii Taanaa Riiver jedhamu keessatti argama. Akka jaarsoliin biyyaa himanitti hawaasi Oromoo waggoota 100 dura Uummata Oromoo keessaa adda ba'anii godaanan. Uummata Oromoo kaan irraa adda ba'anii jiraachuu isaanii garuu aadaa, afaanii fi jiruuf jireenya isaanii daggatuutti jiru. Waggoota 5 dura jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessa mudatee fi sochiin hawaasa walirraa fagaatee walitti fidu dalagamee immoo jijjiirama fiduutti jira. Wanni tibbana ta'es kana. Bulchiinsa kana magaalaa Bangaal jedhamutti jila addaatu qophaa'e. Magaalli kun Naayiroobii irraa gara kiiloomeetira 300 fagaatti. Keessummoonni bakkeewwan garaagaraarraa dhufanii affeeramaniiru. Abduwahaab Abdii Allangoo dargaggoota sagantaa kana qindeessan keessaati. Kaayyoo sagantaa kana Eeliyaas Mullugeetaa dubbiseera. Waan qopheessine irreecha qopheessine jaalalaaf qopheessine jaalala Oromoo qopheessine Oromoo Itoophiyaa tokko taanee tokkummaa taane kanaaf qopheessine amtana kun jalqaba nuti irreecha kun jalqabnee amtaa kuni marroo jalqabaa fi marroo jalqabaati arma tolchine Bangaal kana maaf filattan agarsiisuu dhufne aadaa keessan agarsiisuu dhufne qopheessine. Sagantaan kun irreechi jedhamee haawwamamu malee aadaa malkaatti bu'anii irreeffachuun kan wal fakkaatu miti. Irreeffannaanis hin turre. Uummata Oromoo Itoophiyaa jiru bira dhaabbachuuf irreechitti moggaafamanii jechuun qopheessitoonni BBC'tti himaniiru. Amma waggaa dhufu laga bu'anii irreeffatuuf yaada qabu. Hawaasni kun miidiyaan yoo ta'e malee hawaasa giddu gala Oromiyaa keessa jiru irraa haalaan fagaataniiru. Kibba Oromiyaa Moyyaalee dhaqqabuuf daandii kiiloomeetira 1,000 fi isaa ol imaluu qabu. Ammoo gaazexeessitoonni BBC bakkichatti arganii akka taajjabanitti waan biyya keessa deemaa jiru itti dhiyeenyaan hordofu. Walleewwan weellistoota Caalaa Bultumee, Hacaaluu, Galaanaa Gaaromsaa fi kaan daran beeku. Ittis dhiichisaas turan. Nuuriyaa Yusuuf jedhamti. Aadaa uummata Oromoo faayamteetti. Nama ishee argeef kan giddugala Oromiyaa jiraattu fakkaatti. Ishee dabalatee dargaggoota kaan waliin afaan Oromoo amma dubbannu walii galuun garuu xiqqoo ni dhiba. Nama afaan Suwaahilii dubbatu yookiin afaan Ingilizii keessa buusuun dubbii salphisuu danda'a. Culture midhaasuudhaaf culture Oromoo. Culture kun maal fayyada? Explaining Kiswahili. Okay. What is the benefit of this festival or culture? Festival. Yeah.
Wanguddoo nu barsiisib maamboo abbootiitiin irbaate maamboo akka life akka nama duraanii akka midhaasanii sun yaani inaendelea kutufunza. Wayya aadaa uffatte your clothes. Yeah. Eessa fudhadde? Wayyaa kan ani Itoophiyaa naa dhufanii baabaki. Achi jiraayyuu? No. Nastirreecha achi sun dhaqannee naa dhufan. Achi fidanii dhufanii? Yeah. Sagantaa kana jaarsoliin buna dhuganii eebbifatanii eegalan. Kaayyoon ijoo sagantaa kana hawaasa wal barsiisuu waan ta'eef dhaloonni ammaa akka baruu barbaadame. Sagantaa yeroo jalqabaaf qophaa'e kana irrattis agarsiisni aadaa kanneen akka afaan Oromaan nagaa ol fuudhuu, eebba, sirbaadaa fi kaanis miidhaginaan dhiyaataniiru. Xunnaa Hajii Qolomboo jaarsa biyyaati. Jiilli yookiin sagantaan akkanaa faayidaan isaa jabaatoo dubbatu. Guyyaan kun guyyaa guddaa, guyyaa aadaa durii baratan, aadaa durii ilmaan irraa aadaa durii hin beektu. Amma waan durii sun nu gurgurtaa kan malee ilmaan durii aadaa sanayyuu hin beektu. Aadaayyuu baay'ee lakkisan. Aadaan diinii guddattee safarri lafseenee ajinii safarayyuu aadaa safara guyyaan aduummaan itaan nu warra laftanaan wardiqa. Shuurii afaan Soomalii kan nuut guddate. Ada tena yu ala kit akasi dul biya kulu ya jaba ya wanu fi ka duri amma bir dabran khan qabata kana dub tanafut dufu biya kulu ya jilati Magaalli Bangal gaafas guddoo ite dargaggoon garee wal ijaaranii sirba aadaa yeroo kaan lafa cidhaatti sirbamuu fi inneessa jedhamu weellisaa turan. Akka dargaggoon sagantaa kana qopheessan jedhanitti waan akkanaa kana dura hin turre. Walitti aansee qophaa'uun isaa immoo uummanni akka wal baru ni gargaara. Aadaanis akka guddatu ni fayyada jedhanii yaadu. Obbo Booruu Waariyoo waggoota 17 dura yaa'aballoo jechuunis Booranaatii bulchiinsa Taanaa Riiveritti imalan. Iji keessumaa bararii fuulattu arga akkuma jedhamu waan danuu taajjaban. Waa'ee aadaa hawaasa kanaa waan sirriitu qabuu fi abdii horatan gaafadheera. Kan uummanni kun yaada isaa harkaayyuu hin qabu kunin ammatan barbaaduu jira ar tokko. Maaltu badee? Aadaan aaduu yottatti bate afaanuu kariibuu bal'ii jiran afaanummaan Oromootu kariibuu ballee achi jiranii yaballaan. Harkaan qabanuu yabatanii maana duuba afaan isaanii soomalumaa dhaqatii isaanii soomalumaa hin gartaa amma tana deebii amma tan baada wanti dhuftee Oromoo wal qunnamtii